Hayyee ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabu jecha kun soofuma raappiidha anis mu'eedha. Igaa har'as barnoota haaraa walitti deebinee jira dhaggeeffattoota kan koo barnoota har'aa keessatti immoo wanta ajaa'iba bilbila keessanirraa sirreessuu qabdan yookaan beekuu qabdan isiniin gaa bilbila namni martinuu ni fayyadama namoonni baay'een bilbila keessanitti ni fayyadamatanii yeroo amma kana namni bilbila hin qabne hin jiru garuu sababuma bilbila qabaatan kanaaf dogongora adda addaa ni raawwata namoonni jechuudha. Kunis maalidha yeroo adda addaa bilbila keessan keessatti viidiyoowwan adda addaa ni waraabdu akkanumallee suuraa adda addaa ni kaatu suuraan kanallee kana iccitii kan kootiiti jettanii yeroo baay'ee ni kaatanii yookaan viidiyoo keessanis kan iccitiiti yookaan namni kamiyyuu akka hin argine jettanii yeroodhaaf ni fayyadamtu. Haa ta'uuti garuu yeroo booda viidiyoowwan san yookaan immoo suuraa kaatan san balleessitan taha garuu faayilii keessanirraa yookaan bilbila keessanirraa waan balleessitan fakkaata malee garuu viidiyoon sunis akkanumallee suuraan keessan sunis deebi'amee ni argama jechaadha. Sababa kanaan namoonni baay'een sadarkaa addunyaatti sadarkaa biyya keenyaatti illee yeroo miidhaman argine jirra keessattuu sadarkaa yuunivarsiitii irratti kan argaman ijoolleen baay'een fiilmiin sagaagalummaa yeroo baay'ee hojjetan bifa kanaan jechaadha bilbila isaanii irratti akka tasaa kaahanii yeroo balleessine jedhan garuu namoota baay'eedhaan riikafar godhamee yeroo sadarkaa baay'ee irra gahan argine jirra. Akkanumallee suuraa isaanii kan qullaa isaanii yeroo baay'ee ni argitan jedhee yaada. Feesbuukii irratti kan maxxanfamu, teelegiraama irratti kan maxxanfaman suuraawwan adda addaa argitanii jirtan ta'a. Suuraan kunniin eessa argame yoo jettan bilbiloota namoota keessaa riikafar godhamee yookaan irra deebiidhaan suuraa san namni sun balleesse jedhee yaada garuu riikafar godhuun ni danda'ama. Appunni suuraa fi viidiyoowwan isin balleessitan riikafar godhan jiranii. Kanaafiyyuu bilbila keessan irratti illee salphamatti jechaadha. Viidiyoo tokko yookaan suuraa tokko balleessitanii jettanii yaaddanii garuu haa ta'uuti garuu riikafar ta'uun ni danda'ama. Kun akkamitti wajjin ilaalla jechaadha. Egaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan hagammaatti maatii kan kootti hin dabalamin hundi keessaniyyuu subscribe gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notification tuqadhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo an galakkisu sin gaha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaati. Egaa har'a wanni isiniif qabadhe duraan dursee isiniif himuudhaaf yaalee jira. Egaa maalidha wanti kuni yeroo adda addaa suuraa adda addaa ni kaatu. Akkanumallee viidiyoo adda addaa ni waraabdanii viidiyoo kana immoo yeroo balleessitan bilbila keenyarraa balleessine jettanii yookaan isin gaalaarii keessanirraa balleessine jettanii yaaddanii garuu hin banne ni jira jechaadha. Bilbiluma keessanirratti ni argama salphamatti. Garuu hamma dhumaatitti bilbila keessanirraa akka namni kamiyyuu riikafar akka goone yookaan irra deebi'ee akka suuraa san hin arganne akkamitti gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf gaalaarii keessan keessa yoo seentanii asirratti gubbaa kanarra ta'uu danda'a sararri sadi jiran jechaadha. Gubbaa kanarra ta'uu danda'a yeroo ammaa kana bilbiloota akka Samsung kana warra qabdan iPhone sistemni kun kanan dura iPhone irra ture amma gara Samsungootaatti illee dhufeera. Bilbiloonni yeroo ammaa kana qabatamaadhaan baay'ee isaanii kan teknooloojiidhaan haaromsaman waan ta'eef gara bilbiloota Androiditti illee dhufee jira sistemni kun jechaadha. Kanan dura iPhone qofarra ture amma garuu ni jira bilbiloota hunda keessattuu bilbiloota amma yeroo ammaa kana bilbila isin bittan yookaan fooniiwwan isin bittan irratti ni argama jechaadha. Sarara sadii kana ni tuqxanii akkuma amma argitan recycle bin kan jedhamu jira jechaadha. Suuraa tokko yoo balleessan bilbila keessan irraa yookaan gaalaarii keessan irraa yoo barreessitan yookaan viidiyoo tokko yoo balleessitan kan seenee dhufee taa'u jechaadha. Recycle bin bakka jedhamu kana jala jechaadha. Kanaafiyyuu mee isa tun dhiyaa argina. Recycle bin isa jedhu kana kilik godhaadha. Akkuma amma argitan dhaggeeffattoota kan koo viidiyoowwan lamaadha jechaadha. Kana kan duraan dura isin barsiisee an waraabee balleesseedha bilbila kan koorraa garuu balleessee jira bilbila kan koorraa asirratti garuu ni jiru jechaadha. Kanaafiyyuu namni salphamatti argachuu danda'a. An gaalaarii kan koorraa balleesseera jedhee yaada. Kanaafiyyuu asirratti argachuu ni dandeessanii asirra seentanii ni balleessitan jechaadha. Akkamitti balleessitanii qaqqabdanii haala kanaan ni balleessitu jechaadha. Asirratti delete ka jedhuu fi restore ka jedhu jira. Yeroo baay'ee irra deebitanii viidiyoon kun akka hin banne yookaan barbaadan ta'e restore isa jettu kana gochuudhaan gara gaalaarii keessanitti akka isin deebi'u gochuu dandeessan. Akkanumallee hamma dhumaatti suuraan kun yookaan viidiyoon kun akka badu yookaan barbaadan ta'e delete kan godhu jedhu kana gochuudhaan salphumatti delete gochuu ni dandeessan. An fakkeenyaaf delete gochuu waan barbaaduuf delete isa jedhu kana kilik godha. Ergasii delete ishee jedhu kana dhufa ishee irratti kilik gochuudhaan viidiyoowwan lama nan balleessa bilbila kan koorraa jechaadha. Kanaafiyyuu recycle biniin kun duwwaadha jechuudha. No pictures or videos naan jedha. Amma immoo mee al tokko viidiyoo tokko yookaan immoo akkanumallee picturii tokko balleessee haasinitti agarsiisu. Amma viidiyoo pictures kan jedhu kana egaa picturii lamatu jira viidiyoo tokko jira. Viidiyoon tokko kan daqiiqaa 12 wayiiti picturii immoo asitti argartanii kan kanatu jira. Asirraa balleesseen isinitti agarsiisa. Akkamitti akka seenu fakkeenyaaf gaalaarii kan koorraa asirratti kilik irra gootanii yookaan ol gochuu dandeessanii delete kan jedhu jirti ishee kilik gootanii
move to recycle bin isin jedha kanaafiyyuu move gootan isin delete goone jettanii yaaddan jechaadha garamitti deeme garuu wanti kun gara recycle bin itti deeme malee bilbila keessan irraan banama fakkeenyaaf folderri sun asirraa badee jira jechaadha hin jiru badee jira videoon sunis badee jira jechaadha kanaafiyyuu amma recycle bin irra deemnee haa ilaallume asirratti tuqaa sadii jira egaa sararri sadiin kun gubbaarra ta'uu danda'a bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba dakanatti isan tuqtanii akkuma margartan recycle bin ka jedhu kana keessa yoo seentan akkuma margartan videoonis kunooti suuraanis kunooti haala kana as keessa seenee jira jechaadha dogongoraan yoo kan balleessitan ta'e immoo irra deebitanii deeffachuu barbaadan sadiin iyyuu kilik gootanii sirratti qaqqabdanii jechaadha restore jettu kana yoo tuqtan gara bilbila keessaniitti bakka jalqabaatti isiniif deeba gara bilbila keessanii jechaadha delete gochuu barbaadan wanta kana bilbila keessanirraa hin barbaadu jettan immoo delete gochuu ni dandeessan anamma fakkeenyaaf waan hin barbaanneef delete isa jedhu kana kilik godhaa nan balleessaa jechaadha haala kanaan delete isa jedhu kana yoo balleessitan bilbila keessanirraa balleessitanii jirtanii jechaadha kanaafiyyuu recover godhuudhaan namoonni baay'een bilbila keessan arguudhaan egaa wantoota akkanaa argachuu hin danda'anii picturii keessanis viidiyoo keessanis argachuu hin danda'anii jechaadha ni bada jechaadha bilbila keessanirraa haala kanaan balleessuu dandeessanii egaa dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan picturii fi yookaan suuraa keessanii fi viidiyoo keessan bifa kanaan balleessaadha hin dogongorinaadha wanta adda addaa ka'uu dandeessanii suuraa keessanii yeroo teknooloojiidhaan bilbila keessaniin suuraa adda addaa ka'uu dandeessanii qaama qullaa ta'uu danda'a wanta barbaachisaa hin taane ka'uu dandeessanii viidiyoowwan hin taanes waraabuu dandeessanii garuu haa ta'uuti bifa kanaan bilbila keessanirraa balleessuu dandeessanii egaa appoonni recover gochuu danda'an baay'een isaanii jiranii kan access godhanii video fi suuraa bilbila keessanirraa bade deebisuu danda'an jechaadha yeroo tokko kanaan duras isin barsiiseera video kana wal qabate ammas irra deebiidhaan wanta kana wanni isin barsiiseef namoonni martinu wanta beekuu qabuudha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo egaa hundi keessan wanta kana beekuu qabdan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo dhumarratti kanaan dura dhaggeeffattoota kan koo sagalee tokko isiniif kaa'ee jira community kan koo kan YouTube jalatti jechaadha asirratti jechaadha dhaggeeffattoota kan koo community kan koo irratti waa tokko isiniif kaa'ee jira akkuma margartan jechaadha channel kana irratti video akkamii akka isiniif hojjetamu barbaaddu jedhee kanaan dura isin gaafadhe jira hamma ammaatti votii nama 21tti godhe yookaan sagalee nama 21tti kan sassabame isinis asirratti seenuudhaan viidiyoon akkamii yoo isiniif hojjedhe isin tajaajila ka jedhu naaf barreessaadha tokkoffaa irratti kan kaa'e waa'ee YouTube kan ilaallatudha parsantii 67 kaayamee jira hagammaatti namoonni baay'een waa'ee YouTube kan ilaallatu akka hojjetanuuf ni barbaadu jechaadha namoota 21 kana keessaa inni biraa immoo lammaffaa irratti kan kaa'ame parsantii 19 kan argate waa'ee hojii online irratti hojjetamudha parsantii 19 kana waa'ee hojii online irratti hojjetamu nuuf hojjedhu viidiyoo akkasii wantoota namoota jedhaniidha jechaadha waa'ee appilikeeshinoota adda addaa immoo parsantii 10dha akkanumallee viidiyoon biroo immoo parsantii 5dha jechaadha isinis vootii mataa keessanii yookaan sagalee mataa keessanii ta'uudhaan koomentii jalatti wanta akkam viidiyoo akkam yoo isiniif hojjedhe bareedaadha kan jedhu asirratti ammoo boleessi kan koo tokko naaf kaa'ee jira jechaadha waa'ee viidiyoo akkamitti sirkiidhaan waraabame saayizii isaa akkamitti guddisuun danda'ama masterii irratti maal kan jedhu na gaafate jira kanaafiyyuu viidiyoowwan akkana kana akka isiniif hojjedhuuf asirratti yaada keessan na kaayaadha isiniin jechuu barbaada dhaggeeffattoota kan koo dhumarratti warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatanis subscribe gochuudhaan maatii kan kootti dabalamaa isinii jedha yeroo biraa odeeffannoo biraatti walitti deemina viidiyoo kanas like godhaadha akkanumallee odeeffannoo kana nama hunda akka ga'uuf share gochuun dagatinaadha horaa bulaa